Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa egaa dhimmoota wayitaawaa ta'an irratti ogeessota akkasumas immoo qaamolee dhimmi isaanii ilaallatu wajjiniin yeroo baay'ee turtii taasisne kallattiidhaan simbiraan geenya ammas akkuma barametti dhimma wayitaawaa ta'an keessaa dhimma filannoo bara kana gaggeeffamu akka biyyaatti yeroo ja'affaadhaaf filannoon biyyaalessaa bara kana gaggeeffama kanaaf isaa wal qabsiisne paartilee siyaasaa wajjiniin as istuudiyootti marii taasisna. Turtii gabaabaa taasisna. Turtii gabaabaa kana keessatti garuu bakka buutonni paartilee siyaasaa asitti argaman kanneen qophiilee filannoo kanaaf taasisaa jiran darbees immoo filannoo mallattoo filannoo isaanii kan bara kanatti hin dorgomanis dhiyeenyatti uummataaf ifa taasisuun isaanii kan beekamudha. Isaan kun maal agarsiisu kan jedhuu fi dhimmoota filannoon wal qabatan kaasnee turtii taasisna istuudiyoorra isaan istuudiyootti argamaniiti jiru. Guddaa galateeffannaa isaa wajjin wal barsiiseen kallattiidhumaan gara marii keenyaatti ceena jechuudha. Hanga xumuraatti kan hordoftan gaman maal sinaffeera. Keessumoonni asitti argaman jalqaba irratti kan nuti argannu obbo Faajii Caalaati. Paartii badhaadhinaa kan Oromiyaa irraa asitti nu argamaniiru. Isaa wajjiniin turtii taasisna dhimmoota sanii wal qabatanii. Buqa Jalaa Mardaasaa Abaaworraa adda bilisummaa Oromoo irraa asitti argamu isaanis dhimmoota qophii gama suniin taasifamaa jiru maal akka fakkaatanis bal'inaan kan laalu ta'a. Akkasumas obbo Darajjee Baqqalaas asitti argamaniitii jiru. Sochii bilisummaa Oromoo irraa paartilee bara kana filannoo biyyaalessaa gaggeeffamu keessatti hirmaatan keessa kanneen qooda fudhattoota olaanaa jedhaman waan ta'eef isaa wajjiniin turtii taasisna. Jalqaba irratti affeerraa keenya kabajanii istuudiyootti argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Haa ta'u akka waliigalaatti egaa bara kana filannoon marsaa ja'affaadhaaf gaggeeffamu qophii taasisuun eegalameetii jira. Isinis kallattii garaagaraatiin uummata wal baruu jalqabdanii jirtu. Jalqabbiidhumaa fi tarii qophiin erga jalqabamee bubbuleera waan ta'eef akka biyyaattis uummanni filannoo kana hamlee guddaadhaan eegaatii jira. Isa kanaaf qophiin isin taasisaa jirtanii gaggabaabsinee hanga ammaatti adeemsi deemamaa jiru maal fakkaata waan jedhu sun kaasna. Paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa irraa jalqabnuuti akka paartii keessaniitti filannoo bara kanaatiif sochiin taasisaa jirtan maal fakkaata? Uummanni filannoo kana si'aayin olaanaadhaan abdiidhaan eegaa jira. Kan ammoo abdiinis akka uumamu si'aayinnis akka jiraatu gochuu irratti sochiin paartii keenyaa murteessaa ture jechuudha. Hanga ammaatti waggoottan sadan darban keessatti dirree dimokiraasii bal'isuu wal qabatee paartileen siyaasaa siyaasa qaroomaa akka adeemsisan haala mijeessuu wal qabatee uummanni immoo haala qaroomina qabuun haala tasgabbii qabuun haala yaada mo'ataa fo'achuutiin yookiin filachuu irratti hundaa'een filannoo kana akka of qopheessan uummanni illee shaakalli dimokiraasii shaakalli yaadan falmuu kun akka jiraatu gochuu irratti sochiin paartiin keenya taasise olaanaadha. Egaa akkuma beekamu bara darbee filannoon kun bara darbee kan gaggeeffamuu irra ture. Sababa keessaayyuu COVID weerara dhibee COVIDiin bara kanatti darbuu danda'e jechuudha. Sanaa wal qabatee barreen gaddaas sochiin taasifame qophiin akka paartiitis akka uummataattis godhame gaarii ture. Haa ta'u darbuu isaatii wal qabatee ammas immoo bifa haaraatiin qaama dhimmi ilaalu kan wajjinu dirreen filannoo mijaawaa akka ta'u gochuu irraa eegalee haaluma waliigala xammni as keessatti taphatamu kun mijaawaa akka ta'u gochuu irratti qoodni paartii keenyaa baay'ee murteessaadha. Akkuma beekamu isarra darbee akka paartiitti immoo sagantaa isaa irratti haala hundaa'een manifestoon qophaa'ee galmeenis akkasuma galmeen paartii boordii filannootiin yeroo isaa eeggatee akka xumuramu gochuu irratti gaheen keenya dirqamni keenyas san ture. Sun sirriitti waan hojjetamedha. Qophiin gama sanaan taasifame adda durummaan paartiin keenya kan dheeramu jechuudha. Isaan alatti immoo kaadhimamtoota naannolee filannoo hundarratti qopheessuu wajjin wal qabatee naannolee hunda Oromiyaa keessa jiran naannolee filannoo 179 ta'an keessatti sirriitti bakka bu'oota yookiin kaadhimamtoota sadarkaa paarlaamaattis sadarkaa caffeettis qopheessinee kan xumurretti ta'uu isaati. Isa kanaan wal qabatee keessaayyuu hirmaannaa dubartootaa akkuma sochii
waggoota sadan darban keessa taasisaa turre hirmaannaan dubartootaa akka mirkanaa'u gochuudhaan dubartoonni 50% caffee keessattis paarlaamaa keessattis akka bakka bu'an gochuu irratti milkaa'ina guddaan argameera. Kanaafuu haala amma jiruun dhibbeentaan qophii gaariirra jirra. Isaan alatti immoo dargaggoonni egaa jijjiirama kana fiduu keessattis qooda guddaa qabu. Humna guddaadha. Gara fuulduraattis hirmaannaan siyaasa isaanii murteessaadha. Egeree isaanii murteessuudhaaf duudhaan kana dura tures immoo jijjiiramuu qaba. Kanaafuu dargaggoonni illee gahee isaanii akka taphatan dargaggoota paarsentii 40 ta'an kaadhimamtoota yookiin kaandideetii warra jedhaman keessatti haammachiisuun danda'ameera jechuudha. Abaawwataa dhufunuti almoo wal fakkaatuun qophii taasisaa jirtan haa kaasnu keessumaayyuu kaadhimamtoota qopheeffachuu wal qabsiisee waajjiraalee keessan bakkeewwan nu filatu jettanii yaaddanitti caalmaatti naannoo Oromiyaa keessa paartilee socho'an warras jirru kun waan ta'eef waajjiraalee bakkeewwan barbaachisoo jettanii yaaddanitti banachuu wal qabsee hanga ammaatti wantoota jiran kaasu. Galatoomaan kan adda bilisummaa Oromoo addatti kaan immoo waliigalatti ulaalle biyya kana keessatti filannoon dimokiraatawaan filannoon bilisa ta'ee namuu itti qophaa'ee paartiilee qofatu hin ta'in uummatis itti qophaa'ee waa'ee filannoo jedhamu kanayyuu hubatee barnooti filannoo kennamee itti deemamaa hin turre kanaan dura ammas akka waliigalaatti hanqinooti ni jiru qophii kanarratti qophaa'uu irratti rakkoolee baay'ee biyya kana keessa jiran rakkoo nageenyaatu jira paartiilee gidduus rakkootu jira paartiima keessas rakkootu jira fakkeenya kanuma adda bilisummaa Oromoo fudhadha adda bilisummaa Oromoo qophii filannoodhaaf gochuudhaaf waan guddoo isa rakkisu miti. Hojii guddaayyuu isaan barbaadu uummataa wal beeka durumaayyuu uummataa wajjin jira deeggarsa uummataa bal'aa qaba garuu carraa kana opportunity akkasii kana itti dhimma bahuu irratti leadershipiin keenya rakkoo qaba. Jeequmsa hoogganaatu jira hooggana keessa. Yeroo dheeraadhaaf baroota 20 oliif dhaabi kun gara fuulduraa akka hin deemne waan silaa lafarratti barbaadamu uummati Oromoo hawwu injifannoo Oromoon eegu argamsiisuu irratti leadershipiin keenya hanqina agarsiiseera. Kana waan uummata Oromoo dhoksinu hin qabnu takaalamee gara duraa deemuu dadhabee ammallee filannoo kanatti seenuuf filannoo amma uummati eeggataa jiru kana carraa silaa haga ta'eefuu mul'ate kanatti dhimma bahuu irratti gara boodaatti harkifataa jira jechuudha. Kunis rakkoo keessa keenyaatiin karaa lama tokko karaa eksternaal ka ta'e dhaaba ala wanta jiru rakkoo dhaaba ala jiru walitti bu'iinsa gama mootummaa waliinii keessatti immoo dhaaba keessatti rakkoo jiru irraan kan ka'e qophiin silaa filannoodhaaf barbaachifnu barbaadamu gahaatti goone irra jennee hin fudhannu jechuudha. Ji'oota keessumaa ji'oota 7 darban dhibdee keessaan qabamnee takaalamnee wal takaallee keessaayyuu haayidureen dhaabichaa kasilaan fuuldura jiru danqaa ta'ee gara fuulduraa deemuu hanqisee isa kana cabsinee bira darbuudhaaf qabsoo godhaa irraa jechuudha. Maal jedhu isa danqaraa ittiin mana cufan akkas ta'eeti rakkoo dhaaba kana mudateen waan amma silaatti nu gaafatte kana akka silaa barbaadamutti perfectly itti deemuu irratti hanqinni ni jira. Haa ta'u garuu haaluma kana keessatti ni hirmaanna jennee itti deemaa jirra. Waan guutamuu qabu gama adda bilisummaa Oromootiin wanti hir'ate hin jiru garuu procedure jira. Dhaabi tokko yeroo boordii filannootti deemu waan murteeffatee geessu jira. Achirraas wanta barbaadutu jira. Hariirooma boordii waliin qabnu irratti iyyuu bakka bu'aa dhaabaa ta'ee kasilaa nu hoogganu qophaa deemaa jira jechuudha. Hoogganoota wayyaba ta'an
miseensota hojii raawwachiiftuu miseensota gumii sabaa bara dheeraa qabsoorra turan filannoo kana keessatti yoo hirmaatan dorgomanii marcuma injifachuu danda'u paarlaamaa seenuu danda'u jedhaman moggaatti dhiisee kophaa namoota karaarra deeman wajjin hojjetaa jira jechuudha. Isa kana akkamitti boordiitti iyyuu dhiyeeffanna kaadhimamaa keenya akkamitti boordiitti dhiyeeffanna ni jedhu rakkoo ta'e amma yeroo itti kaadhimamaa boordiitti dhiyeessinu kanatti akkaataa itti boordiitti dhiyeessinu irratti iyyuu rakkoo jira jechuudha. Isa kana qaami seeraa waan tokko kan fudhatama qabu legitimate ta'e hoogganni tokko bahuu qaba jennee boordiin illee kanuma kallattii kaa'ee rakkoo keessan kana kora sabaa godhadhaatii furadhaa jedhee miseensota isaatiif labsee miseensota adda bilisummaa Oromootiif. Kanaaf amma yeroo dhiyootti haaluma amma adeemsi qophiin filannoof godhamaa jiru kana keessatti kora sabaa godhannee haa xiqqaatu haa guddatu sisteema kana keessa political discourse kana keessa turra jennee itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf chaalenjiin achi keessa jiru akka paartii keessan keessa jiru hanga deemuun irra jiraatu nu deemsisaa hin jiru. Kanaaf isa kana furuudhaaf itti deemaa jirraadha. Egaa biyya dimokiraasii practice goonattee shaakaltu kana keessatti paartileen ciccimoo ta'an jiraachuun murteessaadha. Keessaa yoon akka adda bilisummaa Oromoo kanaafu rakkoon kun hin furama jennee abdii qabna. Gara keessanitti haa dhufnuuti obbo Darajjeen sochiin bilisummaa Oromoos filannoo bara kanaa keessatti hirmaachuudhaaf akka sochii jalqabe quba qabna. Kanaaf sadarkaa keessanitti sadarkaa paartii keessanitti keessumaa yoo addatti ammatti kan barbaachisu baay'een isaa waajjira banachuudha kaadhimamtoota warra isinii bakka bu'anii dorgoman isaan kana qopheeffachuudha waan ta'eef gama kanaa maaltu jira gabaabsinee akaasu. Sochiin bilisummaa Oromoo haaraadha. Reef ergi dhaabbatee waggaa tokkoo fi ji'a 7 waggaa 2 yoo guunne waggaatti ji'a 19 kana keessatti iddoo adda addaatti waajjira banuudhaaf rakkoo guddaa jira. Akkuma beekamu kan keenya immoo sochiin bilisummaa Oromoo kan inni ijaarame kan inni socho'u gara caalaa dargaggootaani. Dargaggootaa fi dubartoota baay'ee of keessaa qaba. Gara caalu miseensi keenya jara kana jaruma kana qabannee waajjira adda addaa banuudhaaf rakkoon karaa adda addaa jira. Rakkoon waajjira argachuu hin jira. Yoo argannes immoo karaa adda addaatiin akka hin banamne wanti godhamu hin jira. Haa ta'u malee filannoo baranaa keessatti hirmaachuudhaaf paartiin keenyas haaraa yoo ta'e dargaggootaaf dubartoota akkasumas namoota kan biraa qopheessinee socho'aa jirra. Innaa socho'uunis immoo waajjira dhabnee jennee gadi hin teenye yoo bucatee iddoo filannoo 50 irratti bareechinee hojjetaa jirra jechuudha. 50 Oromiyaa keessa jiran irratti maaliif al tokkicha humna keenya malee bal'ifnee 180 170 yoo jenne sochiin keenyas nurkaa harca'a. Miseensi keenyas immoo socho'uudhaaf asiif achi harca'eetiyyuu iddoo adda addaatti deema jechuudha. Kanaaf naannoo Oromiyaa godina jiran keessatti godina karaa bahaas karaa lixaas karaa kibbaa kanas namoota filannoo kanaaf dhiyaachuu qaban sadarkaa isaa eegne dubartiirraas dargaggoorraas namoota baratan barnootaan cimaa ta'an namoota uummata keessatti fudhatama qaban filannee jaraafis yeroo darbe leenjii wayii kenninee fi leenjii sanaan akkamitti socho'uu akka qaban akkamitti hojjechuu akka qaban akkamitti filannoo kana gurmeessanii adeemuu akka qaban uummata akkamitti kakaasuu akka qaban leenjii kennineerraa fi isa duwwaatu ta'in nuyi akka sochii bilisummaa Oromootti jeequmsaa waa tokko gochuu barbaadu. Dargaggoos kan gorsinu dargaggoos kan ittimaa jiru nuyi karaa nagaatiin uummanni nu filate filatamnee hojjechuu malee jeequmsaan
ajjeechaa namaatiin yookiin immoo manarraa gubuudhaan waan adda addaa jeequmsa biyyattii keessatti kaasuu waan hin barbaachifne ta'uun mo'achuu kan dandeenyu sammuudhaan akka mo'annu lammata immoo hojii keenyaan akka mo'annu uummata keessa aantummaa uummataatiin akka mo'annu kan sochoonu malee waa tokko qabeenyaan wayin immoo jeequmsaan wayin immoo ani jiraadhaan kan mo'annu miti. Mataa gadi qabannee uummata jalatti bullee uummata sana abbaa taayitaa taasisuudhaaf kan sochoonu ta'uusaa itti himnee kanaan uummata sochoosaa jiru uummata keessattis nus akka kanatti socho'aa jirra. Guddaa galatooma. Achumaanuu Darajeen mallattoo filannoo keessanii filattanii tunatti fakkaata kan ittiin uummatatti dhiyaatanii. Kanaaf mallattichi maal agarsiisaa kan jiru sunaa kaasunu hiikkaasaa wajjin. Nuyi mallattoo filannoo keenya kanaan duras ittiin dorgomee dhuunfaadhaan ittiin moo'eera. Moo'ee paarlaamaa waggaa 5 ittiin ture kan keenya meeshaa qotee bulaa kan ta'e habduu wayii maacidiidha kan keenya. Maacidii jechuun egaa qotee bulaa mana qotee bulaa keenya maacidiin hin jiru. Ittiin naama margasa ta'uu midhaanis ta'uu xaafiis ta'uu boqqolloo iyyuu isaa mura naannoo keenya naannoo karaa lixaa kana boqqolloo iyyuu isaan galcha. Kanaaf mallattoon filannoo keenya maacidiidha. Maacidiin kun immoo kanaan duras ittiin dorgomaa gatii turreef akka carraa ta'ee isuma filannee isa uummataaf dhiyeessinee isaan barsiisaa jirra jechuudha. Maal jechuudha hiikkaan maal ammoo gaafa kana filattanii hiikkaa qaba miti kana bakka bu'aa ergaa kana nu dabarsa waan jettan. Tokkoffaa uummanni biyya keenya biyya Itoophiyaa filanne harki 85 harki 85tti qotee bulaadha. Kun qotee meeshaa qotee bulaati. Inni lammataa immoo maacidiin iddoo hundattuu midhaan sassaabuudhaaf marga horii dha'amuudhaaf waan hundaafuu barbaachisaa meeshaa barbaachisaadha. Kanaaf qotee bulaan keenya waan mana isaatii qabu kana nus immoo mana isaa gallee mana isaatti isaa wajjin hojjennaa isa wajjin jirraa isa jala jirraa meeshaa isaati malee nuyi gooftaa isaa miti jechuu keenya. Nuyi meeshaa isaati akka meeshaa isaatti nu laalee maacidii isaa wayin immoo ginduu isaa wayin waanjoo isaa hin mararfata qotee bulaan keenya. Nuunis immoo akkasirratti mararfatee waa inni nu ajaju karaa inni nu ajaju adeemuudhaaf hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uu keenya ibsuu keenya. Achumaan gara keessan dhufnu baqa jala kan maa wali qabate wantoota jiran nu kaasaa filannoo keessan maal ibsaa kan jedhu sun. Well, ammas bakkuma rakkinicha duraa sanatti hin deebi'a. Gaafa mallattoo dhiyeessaa jiranii guyyaa gaafa 13 na fakkaata 13 hanga 18 jedhame egaa akka sirna dhaabaa pirosiijerii adeemsa jirutti haydureetu yookaan bakka bu'aa dhaabaatu boordiidhaaf waan dhiyaatu dhiyeessa. Guyyuma sana nuti gaafa dhannu haydureen nama ergee dursee nama ergee waan ta'e buna wayi buna ija sadi shufeerii isaa erge shufeerii isaatu buna ija sadi filee achirra kaa'ee suuraa argine protesti goona jechuudha nuti tokkoffaa waa lama tokko pirosiijerii ittiin mallattoon kun filamee boordii dhaqe sirrii miti hoogganni irratti naasofne. Irratti waliin galle jechuudha. Inni naasofne haydureen nu dubbisaa yoo hin jiru. Akkuma hooggana dhaabaattu isin hin beeku jedheetinne fincilee jira. Boordiin immoo lakki jarri kun hoogganoota adda bilisummaa Oromooti. Hoogganoota bara dheeraati. Qaama seerawaa dhaaba kanaati. Kanaafuu beekamtii kenneera boordiin maqaan keenya sachi jira waan dhokataas miti. Waggaa lamaan kanaasuma jirra. Waggaa dheeraa immoo qabsoo kee turre inni garuu independently unilaterally qophaa deemaa jira. Deemee xofuma isaati godhee proceduraalis sirrii miti. Waan dhimma guddaadha. Ija bunaa sadii irra kaa'ee waan mormine tokko bunuma sanayyuu bunni bakka fedhe jira. Biraaziilis irratti hin argita buna. Itoophiyaa keessa Sidaamaa irratti bakka fedhe irratti hin argita. Waan Oromoon ittiin beekamu baay'eetu jira. Mallattoo hedduu jira waan Oromoo ibsan
Kanaaf waan hin madaalle Oromoo hin madaalletu filame jennee xalaa barreessinee piroosiijeriin ittiin gale sirrii miti jennee boordii galchine jechuudha. Isa buna jedhu sanaa booda keessaan bokkuutti jijjiiree ergee jechuudha booda gaafa waan sana morminu sanarraas ta'uu danda'a. Garuu akkasuu ta'ee nu bokkuurraa rakkoo hin qabnu. Garuu akkaataa bokkuun sun itti dhiyaatu kophaa isa dhiyaachuun sirrii kan taane waa waliin deemu qaba bokkuun nama waliin deema mallattoo aangooti mallattoo sirna gadaa keessatti afaan Amaaraatiin betira silxaan jedhan sanadha. Sanarraa rakkoo hin qabnu garuu moor ammallee sanarra kan Oromoo ibsan caalaatti kan amma bokkuun bakka gariitti dhiyoodhuma as babahee malee bakka itti dagatame illee ni jira garuu bakka amma Oromoo waa cufti kaaba amma kibbaatti lixa amma dhihaatti kan Oromoon yoo ija isaa keessa dhufe dafee waan sana hiikaa isaa baruu danda'u baay'eetu jirani filannoo 3-4 keenye irratti yaadaa turre nuti tu akka hoogganaatti teenye kasalaa filannoo ta'e bokkurreeyyuu filannoo 3-4 keenyarra fakkeenyaaf risaa kaa'uu dandeenya. Risaa maaliif saka jiru definishinii qaba. Mallattoo sabboonummaati, mallattoo humnaati, mallattoo tokkummaati. Waan kan kuni bakka hundumaa ni jira Oromoo keessatti. Ispiriitiin kun ni jira. Risaa akkatti hubatan qaba. Risaa goona jechuu miti. Hoogganaaf dhiyeessine marii dhiyeessine mari'annee kana filne siiqqeen ni jira. Siiqqee waan siiqqee haasa'u waa'ee nagaa akkaataatti dubartooti Oromoo bahanii nagaa buusan waan bokkuma kanas innis filannoodhaaf dhiyaachuu danda'a irratti haasofne kan keessaa wayyu hoogganaan laanna jennee teetu jiru kana godhame booda bokkuu sanaa silaafis haayudureedhumatu filate fide warri kaanis dhaaboti kaanis karma haayudureedhaa fidan waan ta'eef harkaa fuune malee akka murnaatti miti garan harkaa fuune akka adda bilisummaa Oromoo hundumaa isiniinis bakka bu'ee dhaaba walumaa gala miseensotaaf hooggana dhaaba kanaa bakka bu'ee nuquunnamaa jirutti fudhanna malee nuti akka murna tokkotti yookaan akka dhuunfaatti isa quunnamaa waan hin jirre kanaaf harkaa fuune jedhanii dhimmichi ammayyuu rarra'ee jira jechuudha. Walumaa gala dhimmi keenya dhimmi haayudureedhaaf dhimmi hooggana hafee kuni ammayyuu rarra'ee waan jiruuf walumaan murtii argata. Murtii hundeerraati gaafa hoogganni haaraan achi as baafne yookaan bokkuma kanaan itti fufna yookaan sila tarrifnu kana keessa dhiyeessine mari'annee ka tokko kennanna jechuudha. Ammaaf garuu hayyudureen kan isaan gashanii jiran. Bokkuu sanatu darbe ija bunaa sanarra bokkuu jedhamee isatu maqaadhaaf galmaa'ee jira jechuudha. Gara paartii badhaadhinaatti dhufnuti. Paartiin badhaadhinaa paartii biyya bulchuudha. Amma bulchaa kan jirudha. Akkuma jalqaba kaastan immoo filannoon kun karaa nagaa haqa qabeessaan isa gaggeeffamu shoora mataasaa kan taphachuu danda'us kan taphataa jiru isadha. Isa kana boodarraan kaasnaati. Ammaaf garuu mallattoo keessanii fi akkuma warra paartilee kaanii hiikaa maalii qaba kan jedhu sun gabaabsinee kaasnu. Galatooma egaa akkuma beekamu mallattoon keenya karaa miidiyaa adda addaatiin kan duras deemaa ture. Ampuulii ifa maddisiisaa jiru yookiin ifaa jiru. Akka ta'e akka paartii badhaadhinaatti caasan sadarkaan jiru irratti walii galee murteessee jira. Sana immoo booddee filannoos fudhachiisuu irratti hojjetamee booddee filannoos fudhachiifnee mallattoo keenya akka ta'e erga beekamee tureera. Garuu kaleessa pirezidaantiin paartii keenyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed ifoomsanii jiru jechuudha ofiishaalee. Manifeestoo fi mallattoo filannoo paartii keenya ifatti kaleessa uummatatti agarsiisanii jechuudha. Isinis miidiyaan keessatti achi ture ni beekama. Ifas hiikaan inni qabu egaa akkuma beekamu faallaa dukkanaati ifti. Abdiidha. Ifti immoo
barbaachisaadha jechuudha. Nama hundaafuu barbaachisaadha. Eenyuufuu barbaachisaadha. Hundaa ol abdii boru jirullee kan agarsiisu. Akkasumas immoo adeemsa ifti kuni keessatti uumamee adeemsa bu'aa baay'ee qabu, qormaata baay'ee qabu keessatti dhalli namaa ifaajee kutatee jennaan rakkoo isaa furuudhaaf fala uumuu akka danda'us waan agarsiisu mallattoo simbolikaalii sana agarsiisus ta'uunsaa kaleessas akkuma ifa ta'e akkaataa sanaan kan ibsamudha. Egaa akkuma waliigalaatti waliigalteedhumaan akkuma reefu si kaasee gurmaa'insi sadarkaan jiru irratti waliigalee akka paartiitti sadarkaa hundattiyyuu fudhatamee fi paarticha osoo hin taane abdii uummanni biyya kanaa fuuldura isaatti qabu kan agarsiisu abdiin dhaloonni haaraan kun qaban fi paartiin kun immoo sana milkeessuudhaaf mul'ata qabaatee kan hojjetu ta'uusaa qorqalbii uummataa giddu galeessa godhachuudha. Qorqalbii uummanni jijjiiramaaf ce'umsaaf qabu giddu galeessa godhatee kan filatame waan ta'eef akkaataa kanaan hubatamaa jechuudha. Yeroo baay'ee wantoonni kaan tokko jiru filannoon yeroo gaggeeffamu sosochii paartilee kanarratti waajjira banachuu irratti dhimmoota kana wal qabatanii rakkoo nageenyaa dhiibbaa mootummaan yookaan gama hawaasaatiin yookaan gama biraatiin dhufanii wal qabsiise yeroo baay'ee komiin ka'uun ni jiraata. Akka waliigalaatti amma marii keenya jalqabaatiin kun kana booda ji'oota dheeraa jira. Yeroo yerootti waajjira erga banattanii booddee sana booda sosochii gaggeeffamu keessatti maal rageessanii kan jedhu uummata biraan gahaa deemna hundumayyuu affeerra jechuudha. Ammaaf garuu sochii hanga ammaatti deemaa jirtan kanaaf jalqabbii seensa sinii ta'aa jiru kanaaf akka rakkinaa tokko kan akka chaalenjiitti wantoonni kaastan maaltu jira obbo Darajjaa irraa jalqabnuuti. Chaalenjiin jiru gama uummataatiin rakkoon tokko hin jiru. Gama bulchiisaatiin rakkoo guddaa jira. Bulchiisaa amma kan biyya bulchaa jiru PPdha. Damee adda addaa hamma godaatti kan jirurraa rakkoon jira waajjira banachuudhaaf. Kaadhimamaa nuyi qopheessine qabanii hidhuudhaan kaadhimamaa nuyi qophii keessa jira jennu gara ofiitti fudhachuudhaan wayin jijjiiruudhaan waan adda addaatiin fakkeenyaaf nama iddoo tokko kaasuu danda'a. Namni nuyi kaadhimamaa taasifne mana argatee hin beeku. Gaafa nuyi kaadhimamaa taasisu mana kennanii fi achiin booda fudhatanii good namichi rakkina isaa keessaa baanaan nuyis kan hojjennu rakkina keessaa karaa baanu malee rakkoon nama hin dhabnu nuyi. Innaa maayinni biyyattii keessatti akkuma bal'inaan akka ilaallutti baay'inni anuma duwwaa ilaalaa jechuudha. Ana duwwaatu sinii beekaatu jira. Ana duwwaatu sinii beekaa. Yaanni mormii yoo ka'e hin fudhatan eenyuyyuu. Uummanni immoo isa hin galleef malee ofirratti ijaaraa jiru jechuudha. Yaada mormii sana innaa didanu uummanni gara sanatti deema jechuudha. Isa mormu sanatti deema jechuudha. Kanaaf uummata keessaa rakkoo tokko hin qabu. Kanaaf bulchiisa adda addaa aanaarraa kaasee hanga asiitti hanga PP Oromiyaatti rakkoo guddaa jira. Maaliif walitti siqanii haasa'uu hin barbaadanu, chaalenjii gochuu hin barbaadanu yaadaan humna duwwaadhaan socho'uutu mul'ata. Kanaaf karaa kana akka kanaatiin rakkoo guddaatu jira. Rakkoo kana immoo uummannis yeroo ammaa hubateera bareechee akka hubatan taasifneerra dargaggoota jiran akka jarri uummataaf ibsan maaliifi filannoo kanaan dura yeroo shananuu deemsifame hin beekna. Namni yaada isaa kan kennu dhokataa keessatti namni harkaa fuudhee ati PP filattee ati onaniin filattee namni jedhu hin jiru. Achi keessatti waan garaa keessanii hojjedha asitti ishii jedha karaa jedhutti deemaa jirra amma eenyuudhaan dhoksaadhaan gatii yaada isaanii ibsanuu fi dhoksaadhaan yaada keessan ibsachuudhaaf socho'aa. Fuulduratti baatanii rakkoodhaaf kan kana caalu immoo saaxilamtanii gara hidhaattis gara maaliittis deemuun barbaachisaa miti. Nuyi hundi keenyayyuu PPs haa ta'u onannis haa ta'u abbaan fedhayyuu uummataaf amma hojjechuuf dhiyaannetti
uummanni kan filate kan hojii sana mi'eessu malee uummanni tun filatiin hojii sana bareechuu wayin immoo uummataaf kan taa jedhee asii gaditti fe'uu waan barbaannu gatii hin qabneef uummanni yoo nu filate nu isin hojjenna. Uummanni kan biraa filates akka inni hojjechuu fi danda'utti ilaalee filachuun barbaachisaadha. Rakkoon jiru karaa uummataatu hin ta'in. Rakkoon jiru karaa dhaaba biyya bulchaa jiruuti. Maaliif ta'e kun immoo irrumaa quncifnee haasuuf nu hojjenne kaadireedhuma TPLF ituu PP ta'e as dhufe utuun qulqullaa'in kana kaasnee irra muummicha ministeeraa biratti kaadireen PP baanoo TPLF akka inni itti yaadu akka inni itti dimokiraasiitti hiiku humnaani. Kanaaf humna kana dhiisnee biyya tasgabbaa uumuu biyya nageenya qabdu uumuuf biyya keessatti abbaan fedhe bahee galuu danda'u uumuuf karaa dimokiraataa ta'een deemuu qabna. Yaada isaa humni dimokiraataa ta'een uummanni dimokiraataa ta'ee ibsachuu qaba. Malee dhiibbaadhaan cunqursaadhaan wayii waan tokko an kanaan dura yaadadha. Dhuunfaadhaan naqeennaan biyyi na filee aan dhufu dabballoon amma jiran xaa'oon dhoowwatanii sanyii filatamaan dhoowwatanii waan ijaaramuudhaaf kiliinika ijaaramuuf qophaa'e hin kaasanii darajjee nama dhuunfaatti yeroo sana darajjee sanii ifaa ijaaruu jedhanii ifaatti haasa'e gatii na filataniif. So wanti eenyuun akkanaa qiimina akkanaa qabamuun irra jiru. Ana filatanii abaa'oo filatanii PP filatanii ana uummata sanaaf waan inni barbaadu waan inni gaafate sana deebii laachuu malee maaliif abaluun filatte jedhanii uummata sana qaxxaawuun hin barbaachisaa miti. Ammas kan jedhamu dabballoonni sanuma dabballee sana PP of keessaa bareechee of ilaaluu qaba ofiisaatiif. Deebisee yoo ilaale malee ammas filannoon haqa ta'ee sodaachisaadhaan qawweedhaan maaloodhaan wanti filatamu buris sanuma ta'aatii kan keessaa of qulqulleessuu qaba. Kana keessaa ba'uun irra jiraata. Asii ulfaadha. Boqa jalaan waan akka paartiitti jiru keessaa baatanii tarii sosochiin jalqabde yoo jiraate achi keessatti wantoota jiran akkaasu. Rakkoon durumaanis ni ture ammas inuma jira rakkoon sochii irratti waajjira banachuu irratti waajjiroota hedduutu banamani kan adda bilisummaa Oromoo waggaa darbe waggaa lamaan kana waajjiroota dhibbaan lakkaa'amantu banamani godinoota keessatti isaan kun hedduun isaanii cufamaniiru garii immoo banamanii haa jiraataniyyuu malee operation functional miti hojjetaa hin jiran sababi isaa waggaa darbe keessumaa waggaa darbe kuma lamaaf 11 gama dhumaarraa jalqabee jeequmsatu jira. Adda bilisummaa Oromoof mootummaa gidduu walitti bu'iinsa jira. Walitti bu'iinsi kun maddi isaa maa'inni maaliif nagaadhaan wal duran hojjenne ka jedhu nuti dhaaba keessattis haasa'aa turre waan wal makeetu jira. Darbee isa gama mootummaatiin waan adda bilisummaa Oromootiin jedhamutu jira. Garuu akka dhaabaatti nuti wanti sun nun ilaalu jenneeti waan violensii fakkaatu waan fincilaa yookaan immoo humna gargaaramuu qabsoo hidhannoo geggeessuu kanaa walitti hidhatu keessaa hin qabnu nuti. Gadi jabeessinee yeroo garaagaraatti koreen hojii raawwachiiftu ejjennoo ishee kana ibsitee qabsoo karaa nagaatiif qabsoo karaa seerawaa ta'ee taasisuudhaaf biyyan addeebine qabsoo hidhannoo geggeessuu barbaanne achuma dhanna malee as teenyee qabsoo hidhannoo geggeessuun waan isin fakkaanneedha. Achitti nu maxxansinaa jennee mootummaa yeroo garaagaraatti itti himneerra. Itti dhiyaannes smoothly hariiroo keenya tolfannee gara fuulduraatti deemna. Keessumaa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin nagaadhaan dhimma Oromoo irratti gaafa biyya kana gallu paartii Oromoo biyya naannoo Oromiyaa bulchuu wajjin paartiilee Oromoo biyya kana keessa jiranii wajjin walii wajjin dhimma Oromoo irratti dantaa saba Oromoo irratti walii wajjin hojjenna jennee beyond the competition waan wal gidduutti dorgomnu olitti deemne
dantaa saba kanaa tiksina jennee akka kanatti illee yeroo deemnee bobbaanee uummata dubbisaa turre kana labsaa turre. Fedhiin keenya illee ammallee isaanuma booda garuu walitti bu'iinsa waan garaagaraa gaafa dhalatu inni nagaanis inni biraanis walumatti qabanii karaarraa waajjirarraa maqsuun dhufee jechuudha. Waajjira keessa seenee namni hojjechuu hin danda'u. Yoo itti deeme ni dhama. Keessumaa miseensota jajjaboo jedhaman waan amma sila jennu keessaati kan hin qabne illee nagaa jiraatan walitti qabamanii hidhaatti galamuufamuu jira jechuudha. Gariin gabaafamaa namni hedduun kan hin gabaafamne immoo riimootii irra jiran hedduudha. Hin hidhamuu hin bahu. Kana namuu gara waajjira sanaa dhaquu sodaata. Waajjirri banaa ta'eeyyuu dhaqanitti dhimma bahuusaa sodaata. Yoo dhannee ni hidhamna maal goonaa akka jedhu yaaddoon kun ni jira. Inni guddaan immoo akkuma sila jedhee internaalidha. Rakkoo internaal keenyadha. Otuu keessa keenyatti yaada tokko, luucaa tokko, yaada ititaa tokko, hoggana ititaa tokko ta'e waliin ka deemnu ta'e rakkinoota amma jennu kanarraati hanqisuu dandeenya, xiqqeessuu dandeenya. Gama lamaaniinuu rakkoo jira jechuudha. Waajjiroota keenya kun akka nuu banaman deddeebisnee gaafannaa. Sochii Finfinnee irraa kaanee Wallaggaa dhannee, Gujii dhannee, Boorana dhannee, Harargee dhannee walii gaddeemnee waa hojjechuu irratti karaa nuu banaa. Rakkoo amma waggaa darbee yeroo caaluun jeefamurraa jalqabee jeequmsa dhalateen waan burjaajii uumame kanaan wal qabatee namnu iddootti waan sosocho'eef isa kana iddootti deebifnee hojii keenya taafuufnu jennee gaafataa turre gaafachaa jirra. Ammallee itti deemnee mootummaa gaafataa jirra jechuudha. Qaamumaan dubbisnee namoota kana wal qabatanii chaalenjii guddaatu jira. Gama kanaan yoo waajjira hin qabaatin gatteessee waa hojjettu hin qabaatin godinoota irratti waajjira amma function godhu gullallee qofa. Isa waajjira muummichaa qofa inniyyuu rakkoo keessa keenyaan kan ka'e waan luucaa tokko waan legitimate ta'e tokko hojjechuuf baay'ee rakkannaa. Waajjira hedduu hin qabnu. Gama kanaan rakkoo jira. Miseensa uummata quunnamuu hin dandeenyu. Uummata walitti qabnee dubbisuu hin dandeenyu. Koronaa mataan isaa chaalenjii. Mataan isaa namtuu qabsoo tokko koronaan yeroo dhufe uummata walitti qabnee state of emergency ture akkaataa itti uummata kana dubbisnu illee rakkoo ture baay'eedha. Variables waan jiran baay'eedha waan kana. Yeroo biraas deebinee waa wal agaruuf wallaan kaasna dheeyyaadha. Obbo Faajjiini akkan jalqaba kaasee badhaadhinni mootummaa biyya bulchaa jirus waan ta'eef tarii wantoota amma jiran kana walitti qabne wantoota jiru mootummaan akkamitti ilaalaa waan jedhu sunii fi fuulduratti akkamitti deemuu danda'ama waan jedhu irratti gabaabsitanii yeroon keenyas deemaadha waan ta'eef riiflektiivata. Haa ta'u gaariidha. Egaa akkuma beekamu dirree siyaasaa bal'isuudhaan qabsoon siyaasaa qaroomee akka gaggeeffamu yaada irratti qofa hundaa'uudhaan qabsoon akka gaggeeffamu aangoodhaafis akkaataa kanaan falmiin akka gaggeeffamu gochuu irratti gaheen paartii keenyaa olaanaadha. Gaaffiin uummataas kana ture bara dheeraadhaaf gaaffiin uummataa gaaffii diimokiraasiitii, gaaffii walqixxummaatii, gaaffii bilisummaatii, gaaffii haqa qabeessummaati gama hundaanuu. Kana mirkaneessuudhaaf inni duraa dirree siyaasaa bal'isuu wajjin wal qabata. Hojiin tarkaaffii naannoo sanatti hojjetame tarkaaffii jajjabeessaa fi egaa yoo dubatti deebinee yaadanne waan baay'ee galmee boonsaa baay'een kan galmaa'an akka uummataattis akka jaarmaalee siyaasaatti illee kan itti boonuu qabnu jechuudha. Jaarmaalee siyaasaa warra morkattootaa illee kan itti boonuu qabnu jechuudha. Haa ta'u garuu aadaan duraan ture suni aadaan biyya kana keessatti haalan baratamne jijjiiramichi waan hoogganameef aadaa sana danda'anii itti madaqanii wajjin socho'uun immoo rakkoon tureeraa jechuudha. Kan isaan amma kaasanis tarii biiroo keessatti biiroo banuu fi sochii siyaasaa kamiyyuu, ijaarsa siyaasaa kamiyyuu, yaada siyaasaa kamiyyuu bakka adda addaatti bilisa ta'anii socho'uu geggeessuu wajjin wal qabatee kan jiru rakkoo paartii badhaadhinaa osoo hin taane rakkoo wal makuu qabsoo karaa nagaa fi qabsoo kaarii ta'uu danda'a jechuudha. Sanas ta'e immoo kana ulaagaa fi waliigaltee
paartileen siyaasaa mallatteessan boordiin filannoo biyyaalessaa mallatteessu bu'uura godhate paartileen siyaasaa mirga bilisummaadhaan socho'uu biiroo banachuu miseensota isaanii barsiisuu dammaqsuu uummata dammaqsuu ni qabaatu jechuudha. Karaa nagaatiin duudhaa nagaa duudhaa dimokiraasii wal qixxummaa irratti hundaa'anii yoo kan deeman ta'e wanti isaan daangessu hin jiru jechuudha. Isaa ol garuu rakkoo biraatiin kan wal qabatu yoo ta'e paartiin illee dirqamee bakka itti fudhatu tarkaaffii mootummaan fudhatu jechuudha. Tarkaaffii mootummaan fudhatu fakkeenyaaf nageenya kabachiisuudhaaf ta'uu danda'a. Waan sanaan wal qabate waan mootummaan tarkaaffii mootummaan fudhatu paartiin illee fudhachuudhaaf kabajuudhaaf ni dirqama jechuudha akka paartii badhaadhinaatti. Sanaa paartii badhaadhinaatu dhiibbaa uume osoo hin taane mootummaan amma jiru paartii badhaadhinaatti naa hundeeffame malee rooliin mootummaa fi paartii garaagaraa jechuudha. Kanaafuu paartiin wanni inni as keessatti haalli inni mijeessu paartileen morkattootaa karaa nagaatiin akka socho'an miseensota akka horatan hojii siyaasaa akka hojjetan ijaarsa akka hojjetan gochuu irratti yaadan qofa akka dorgoman yaadan dorgomuudhaaf akka of qopheessan yaadan immoo ni moonaa jedhanii uummata qabatanii yaadatti mo'uu danda'an sana uummatatti dhiyeessanii akka socho'an gochuu irratti ni hojjetaa jechuudha paartiin hojjetaa ture. Garuu hojii karaa olaantummaa seeraa kabachiisuu wal qabate akkuma beekamu akkaataa silaa uummanni barbaadunu uummannu kana caalusoo olaantummaan seeraa waggoottan lamaan darbe keessatti rakkoon mul'ata sun kabajameetti tura jechuudha. Haa ta'u garuu dirree siyaasaa bal'isuu wajjin wal qabate ammallee obsaan paartileen siyaasaa illee battalumatti akka mufanne akka aadaa duraan isaatti hin deebine gochuu irratti obsi ture baay'ee olaanaadha. Sunillee vaalii guddaadha jechuudha. Jijjiiramni kun hanga kana kan deemeefis sanaaf jechuudha. Malee osoo akkuma duraan ture sanatti sirna duraan ture sanatti olaantummaan seeraa bakka qorametti mootummaan akkaataa duraaniitiin tarkaaffii kan fudhatu ta'ee sirna akka duraanii fakkaatu deebuu mala. Kanaaf jijjiiramni dhufe kun amma yoona as gahuunsa akkaataa kana milkaa'ina gurguddaan galmaa'uunsa tasgabbii naannoo sana tasgabbiidhaan laaluu obsaan laaluu wal danda'uun akkaataa duudhaa Oromootinis duudhaan Oromoo duudhaa injifataa waan ta'eef duudhaa injifataa addunyaa kanaa wal simata waan ta'eef sana giddu galeessa godhuun socho'uun gaariidha. Garuu immoo wanti bu'uurri maal asirratti waliigaltee paartileen siyaasaa mallatteessan jiru. Bu'uura sanii socho'uudha jechuudha. Waliigalteen sun waliigaltee qaroomadha. Waliigaltee gara fuulduraatti illee siyaasa biyya kanaatti bu'uura ta'ee gara fuulduraatti waliigalteen suni abdeet ta'a kan deebullee yoo ta'e har'aaf garuu bu'uura ni adeemsisa ni hojjisiisa jedhamee mallatteeffame sana bu'uura godhatanii socho'uudha. Kanarraa kan hafe karaa hin taane siyaasa shiraa yaada mootaan otoo hin taane tooftaa biraatiin tooftaa yaada mo'ataatiin otoo hin taane tooftaa biraa hordofuudhaan dhiibbaa karaa hin taane uumuudhaan uummata gara jeequmsaatti akka deemu gochuudhaan uummata jeequmsaaf qopheessuudhaan wanti gaggeeffamu bu'aa qabeessa hin ta'u milkaa'uus hin danda'u. Kanaafuu naannoo sana keessatti warri socho'an of qulqulleessuu qabanii karaa sirrii karaa filannoo dimokiraatawaa geggeessuuf nama dandeessisu qofarra yoo deeman wanni isaan daangessu hin jiru. Dorgomuudhaaf bakka kamittuu biiroos banatanii maalis jedhanii sochii kamiyyuu godhanii injifachuuf of qopheessanii haa socho'anii kan jedhu qabnaa jechuudha. Kana caala akkuma jalqaba kaase bal'inaan marsaa biraatiin wal agarree haasofna. Hunduu rakkoo keessoo isaa hiikame bilisaan waan uummanni barbaadu dhiyeessinee fi uummanni akka nu filatu gochuudhaaf cimamee akka hojjetamu abdii guddaa qabna nuti sanaaf danna waan ta'eef gama mootummaatiinis gama paartileetiinis immoo waliigalteen jiraate Oromoon paartilee kamiyyuu haa ta'u garuu karaa nagaatiin socho'ee uummata isaa filatee nageenyaan gara aangootti kan dhufu barbaada waan ta'eef isa kanarratti hunduun hojjetanii abdii qabna. Marsaa biraatiinis wal agarra bal'inaan waan ta'eef har'aaf kanumaan haa goolabnu yeroon keenyas deemeera waan ta'eef as istuudiyootti dhuftanii jalqabaaf waan nu ta'u waan qabattanii jirtaniif ka'umsa keessan uummata biraan waan geessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'aaf paartilee asitti argaman keessumaa paartii badhaadhinaa paartii ABO akkasumas sochii bilisummaa Oromoo isaan kana sadan
jiranirra keessummoota affeerrannee isaa wajjiniin turtii taasisnee jirra. Egaa jalqabbiidhaaf odeeffannoowwan jiran nu biraan ga'anii jiru. Kana booda immoo bal'inaan yeroodhaan sadarkaa isaan irra ga'anii fi sochii isaan taasisan isin biraan ga'uun keenya itti fufa jechuudha sagantaa biraatiin. Haddaaf kanan gammaatti daawwattan ture hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa olaanaa yaaddeessaati. Qophiileen keenyaaf asii wajjin turtii taasisu yeroo gaarii qabaadha.